Baga geessanii baga walumaanuu geenye waldaan ijoollee ergamaa qulqulluu Gabri'eel hundeeffama isaa waggaa tokkoffaa sababa godhachuutiin sagantaa afuuraa guddaa qopheessee jira. Sagantaan kunis muddee 19 galgala akka lakkoomsa Itoophiyaatti sa'aatii 2, akka lakkoomsa warra alaatti sa'aatii 8, akka lakkoomsa warra Dubaayitti sa'aatii 9 irraa eegalee mana waldaa ijoollee ergamaa Gabri'eelitti waan gaggeeffamuuf hundumti keessaniyyuu sa'aatii sana beellama biraa osoo hin qabaatiin fannoo Kiristoos mormatti kan baattan dargaggoonni dargaggeettiin shamarreen dhiirri dargaggeessi kamiyyuu bakka jirtanii walitti dhuftanii bakkeen tokkotti walitti argamtanii tokkummaa keenya haa mul'isnu isiniin jenna. Sagantaa kana irratti barsiisonni wangeelaa, lubootni, faarfattoonnii fi daaqonoon akkasuma kanallee keessummoonni affeeraman waanta jiraniif guyyaa sana galgala hundi keenyayyuu iddoo tokkotti walitti dhufnee gama miidiyaa hawaasaatiin tajaajila afaan Oromootiin tokkummaa keenya haa mul'isnu isiniin jenna.